dhugaan jirtu isuma kana. Wanti nuti dabalis hin jiru. Wanti irraa hir'ises hin jiru. Dhugaa jirtu hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu. Dhuguma jirtu irraan dubbadhe waan soba hin qabne. Jarra jirtu viidiyoo yeroo walitti deebinee jirra. Asirratti inni jechuu barbaadu obbolaa koo kan musliimaa kanan baay'ee isin jaaladhu kanan baay'ee isin kabaju gocha ta'aa jiru keessatti dhiifama. Immoo kan shamara taateeyiiti kan shamara taatee waan sirraa hin eeggamne dubbattu koomentii hin taane barreessitu ana homaanan gootu. Jechi kee ana homaanan godhu jechuudha. Waan feete yoo barreessite ana homaanan gootu. Koomentii kee ni barreessita nan dallata bakka. Akkuma koomentii kee irra dallatu jechaatu dubbatte akkasuma sammuu kee keessa illee dallata jechuudha. Kanaafiyyuu immoo osoo argitu, osoo ijji kee argu, osoo gurri kee dhagahu sila jaalala isheetiif ishee intala tanaaf qabduu fi dhuftee ana nan arrabsine. Wanti nan itti dabalee takka hin jiru. Maaf nama dirqamsiistu? Maaliif akka namni giddiidhanii waan tokko dubbatu kan nama taasistan? Viidiyoo kana nan hojjedha jedhee tasumaayyuu hin yaadne jechuudha. Garuu immoo koomentiin kan keessanii kan namni tokko barreessu baay'ee nama dirqamsiisaa jechuudha. Akka deebii isiniif laataniif. Koomentii kee akkuma koomentii koo jalaa dileetii godhu sammuu koo keessaa dileetii godha. Maaliif? Waan intala tanaaf jaalala qabduudha kan koomentii san barreessitu malee dhugaa jirtu hubatteeti miti kan koomentii barreessaa jirtu jechuudha. Silaa na dhuftee na arrabsita. Na arrabsi rakkoon qabu waan barbaadde jedhe. Ana arrabni nama waa sinaan dabalu waa sinarraan hir'isu. Sigalee garuu dhugaa jirtu dubbadhe duras namni dhugaa jirtu gaafa gabbaasee dubbatu akka arrafamu ni beekna jechuudha. Kuni beekamaadha. Dhugaa jirtu bahee waan ta'eef iyyuu. Kana qofa miti dabalii nan dabala yookaan barbaadu kana dhageessee siif galuu dhabu ta'e sagaleen biroo jira iccitii jiru jira. Zinnaash maal akka turte ammas yoo ta'e waa'ee amantaa nama biraa irraa isaan jiru waa'ee zinnaash irraa naasaa jira ammallee yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu isheen iccitii ishee duraan haasaa turte hin qabanne fanan iccitii ishee dhoksaa fi wanta miidiyaa irra jiru tokko. Ati bar karaa hundattuu bare as chaanala kiyyarraa si dhagahu baatu gurubbii garaagaraa keessa sagalee kan lakkifame kanan dhageessa. Tiiktookiin fayyadamtee tiiktookii irraa hin dhageessa jechuudha. Kaleessa dhugaan jirtu kanaa jedhee dubbadde. Kunis si mufachiisa, kunis si aarsa, kunis si gaddisiisa yoo ta'e rakkina mataa keetiitii ani wanti godhu hin jiru. Kanaafiyyuu natti himi naan jedhana. Warroonni koomentii hin taane barreessitan jechuudha. Maaliif akkasitti isinitti feetan? Osoon sammuu kiyya keessaa uumee haasee osoon ani akkana jedhee irraa dubbadde natti dheekkamtanii homaa rakkoo hin qabu. Maaliif waan dhugaa hin ta'in tokkorraan dhaabbadhee dubbadhe waan ta'eefiyyuu gaafa san ofiif gaafii natti ta'a jechuudha. Har'a garuu osoo sagalee nama kanaas dhageessu osoo sagalee kanas dhageessu jechuudha. Kaleessa bar dubbiin kan badde gaafa namni kun jala deebi'ee waan biraa ta'e miciyyoon gara na baatee kaanis xiqqeessitu gaafa sanidha dubbiin kan baddee jechuudha. Gaafa san namni kun nama guddaadha, nama kabajamaadha, nama beekadha. Maaf nama kana hin gorfatina? Har'a kan koomentii kee jala deemtee anarratti arraba bartu kuni maaf gaafa sanii namni kun hojii sirrii miti kan hojjechaatii jiru. Iddoon kun isa hin ilaallatu. Iddoon kun isaaf hin malu jettee maaf gaafa san nama kana namni guddaan kun namni beekan kun gaafa dogongoru maaf nama san hin sirreessisiisin. Har'a immoo iccitiin namoota kanaa sagaleen namoota kanaa ani fidee yuutuuba kanarratti kana qofa miti bar sagaleen hin jira. Akkan dabalee sagalee san irratti ammas viidiyoo hojjedhu barbaadamoo
sagalee sana akkanarra deebi'ee sin dhaggeeffachiisuu barbaadamu akkami? Jaalaluma mucayyoodhaaf qabduuf jettee ana dhuftee hin arrabsin. An ammas yoo ta'e amantaa biroo tuqaa hin jiru. Obbolaan koo kan musliimaa dhiifaman isiniin jedha. Garuu immoo koomentii kiyya jala deemtanii waan hin taane yoo kan barreessitu ta'e dhugaa jirtu irraa dubbadhe malee wanti nan itti dabalee tiyyii dubbadhe takka hin jiru jechuudha. Akkuma jaalala intala tanaaf qabdu si aarsu koomentii hin taane koomentii shamara takkarraa hin eeggamne gaafa ati naaf barreessitu anallee akkasumatti na aarsa jechuudha. Innaa arrafame hojii keetu si arrabsiisisi warroonni jettan immoo hiccitii dhugaa jiruudha kanan baase. Dhugaa jiruu silan baaseef hin arrafame. Innaa dhugaa jirtu irraan dubbadhe malee wanti itti dabalee hin jiru. Innaa dhagahaa jirta sagalee nama kanaa yoo maal jettu dura maaltu ture dubbatamaa ture. Har'a osoo nan isa arguu deebitee na gowwoomsuuf yaaltamoo ana sobdamoo uummata sobdamoo miti jechuu eddamoo ana koo waan isaan naa galuu dhabe waan isaa naa galuu dhabe jechuudha. Mitii jechaarta miti jechaartu miti namoonni muraasni jechuudha. Garuu dhugaan jirtu kanaa ani itti dabalee naasofne ofii kiyyaa miti sagalee kana isaan kana waraabee ofii isheetiif jaroota san maqaa waamaa dubbachaa turte jechuudha. Si galee kanaafiyyuu ani iddoo kanatti maalin godha? Oromummaa walitti qabna. Amantaan kan dhuunfaa keenyati. Kaleessa illee Islaamni fi Kiristaanni jaalalaa waliif turre, wal kabajaa waliif jiraachaa turre, amantaa waliif kabajaa jiraachaa turre, amantaa walii akka amantaa ofiititti waliif ilaallaa osoo waliin ceemin waliin jiraachaa turre biyyatti illee jechuudha. Har'a garuu miidiyaa irratti wanta biraati. Har'as yoo ta'e ani jaalalli obbolaa koo musliimatii qabu har'as yoo ta'e borus yoo ta'e hin hir'atu. Garuu immoo gadhee gara keessatiin akkanatti deemanii waan hin taane kana irraa hojjetani har'as yoo ta'e abbaa kamuyyuu amantaa kam keessa haa jiraatuti waan sirrii gaafa hin hojjetin irraa hin dubbadha jechuudha. Waan hin taane gara keessatiin erga fixanii booda miidiyaarra baanii namaa fi nama wal nyaachisuun namaa fi nama wal arrabsiisuun kan hojjete anaa miti. Dura isaan sirreessi. Ana osoo hin taane jechuudha. Gaafa inni hojii akkasii raawwatu sila namni sun gara amantaa keetii dhufeedhaaf harka rukutuu osoo hin taane dogongora duuba jiru san yoo beektee jiraatte nama san sirreessuu qabda ture. Dogongora isa duuba jiru san hin beektu yoo ta'e immoo sim jechuu qabda jechuudha. Akkuma sitti fakkaatetti namoota sila jaalattu sila deeggartuuf bicha waan hin taane wanta shamara takkarraa hin eeggamne yoo barreessitan jechuudha. Keessattuu immoo ijoolleen isin beekudha. Warruma wal beekdudha jechuudha. Akkaawuntii jijjiirrattanii dhuftanii koomentii barreessitan jechuudha. Waan irraa hin hir'isu dhugaa jirtu bahee. Gaafa namni dhugaarraa dubbate iyyan sirriidha nama aarsa. Osoo soba tokkotti makee dubbadhee na qeeqxanii baay'ee natti tola. Maaliif sobeetan dubbadde waan ta'eef jechuudha. Osoo sagalee nama kanaa gurri kee dhaga'u mee maal godhu re'ani? Maaf sagalee kana ol baaftedha? Anis bar sagalee kana chaanala korra fiduu baadhu gurubbii garaagaraatii fi tiiktook irratti dhagahaatuma jirta jechuudha. Garuu immoo ani sagaleen kun kana dhugaan jirtu kana jedhee waan irraa hojjedheef dhuftanii narratti dheekkamtanii natti dheekkamtan jechuudha. Kanaafiyyuu ana har'allee yoo ta'e arrabni keessan nan sirreessu. Wantin itti dabale hin jiru. Waanuma jirtu irraa hin dubbadde waan ta'eef. Kanaafiyyuu namni tokko dura gaafa dogongoruu nama san sirreessisiisuudha malee erga dubbiin badee erga waan biraa keessa seename dhugaan hin baate bar yeroodhaaf dhokatti malee dhugaan jirtu ni baati. Har'a immoo ati yoo beekuu baatte ani waan san waan beekuuf waan argeef sagalee isaa qabatama waan na harka jiru kan irraa dubbadde malee wanti natti makee hin jiru jechuudha. Asumaan obbolaan koo musliimaan mallee yoon jecha dubbadde keessatti isin mufachiise dhiifama. Naaf godhaa.